بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا رجفتوتا سجنتا غافي في ديبيدا بكم جرتني تنجين ربي سنهارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتني تنجاه ربي كيس سجرات دا سنين جدا. سنت أنسي وان غافي في ديبي ككليس سائرنا دجته. حرس كسيني قوتا غرو ربي نورا نهندا والربوا قدار رابو فتو والروان لغي كان فيدم ربي نهو تاسسو ديبي الراتي تسين ودان درتي غافي قويا كليسا قدي فمي كيستي حلقا جهاتمي سديتي دمرتي غافين توكو دوغور الرباتين أكمالي كجدمي تجيرا غافين سمال جدا دبرتين تكهيدي الراوي طريقة صوما قداني بافتيني بينا صوما واجبا قداني بافتيني بينا صوما سناه قدا بافتي جدا غافين كان جدا غرو ان صلاة قداني بافتيني بينا جچودان دبرسه غرو اوبوليان كينا ورد غيفتن تكولما متيوان نما گمچيسورا نم هدوتو طائف الرا خرا بي مكة الرا غربية الرا ورد فتن جيتش كوني عرب سندبر ماليري مسألة خلافة قبض وهيتي متي دبين دبي قيا أدي جرو دبي خنم نمرتنو بيكو دبرتين هيدي دا هيدي نتلوفي صلاة ديبتي صلاة قدام باب تجيشو مرتنوني بيكا wanni kana gammachiise namni kun waan dhaggeeffatu kana sirriin dhaggeeffataa jechuudha anumaahu guddaan shajjaa'e namni dhaggeeffatee mulaahadan bakka sanitti akka malee jettan jechuu namni naaf erguun akka gaarii na gammachiise ammallee jazaakumullahu khairan warri na ergee fi warri argee uzrii godhelleen galatoomaa isiniin jedha deebiin marattu gaafiin arrabatu صلاة جدي ماله غافل لين سوما ديبين لين سوما يجو غافل مارة دبرتين تكا يو حيدي اتلوفي سنيب جيتشا سوما رغدي سوما واجبا سوما رمضانا دركي دا سوما سن قداني بافتي سوما سناهو قداني بافتي من بافتو يو فكير ناف خميسة فاكا سوم تتاتي يوم الاثنين فا يوكا سوم تتاتي sooma sunnaa kana hoo yoo gaafsan heddin itti dhufee dhiifte guyyaa biraa qadaani baafti moo qadaan baaftu jechuu abbaan gaafii itti gaafate garuu kan daliilli dhufeen ka dirqii sooma waajibaa qadaani baafti kaan qadaa baasuun itti wajjabuu jechuu kaan qadaa baasuun akka kaan itti wajjabu san mataan isaatu sunnaadha qadaa baasuun itti wajjabuu jechuu martinuu deebisaa kiyya kana warra geettan ka dabre sun akka dogoggora tahee fi akka kataan gadhiifame ولي إبصاء بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أما سكرمتي وان فالا وان سنبيتني تهيفي وان خطأ جتو يادن نافر قاسنين جدا بارك الله فيكم ربين أكا أمس خطأ دقوقورا رب نتيجة اللي دعاء لين وقدا دبين أكا خطرة هني قرتني نمني لسان إساتي واني تكتين باتي بياسينسا أكا جرتي أرى جتش كنتو كوتي أوروبا بهي أمريكا بهي إثيوبيا دقي خليج كان هند كيسا فجأة ويتجدوا نمني كون هند ويتلقاه دوغور تقوي جراتي دوغور سنة كسيت كبتة جودتا كان في جيتشا جزاكم الله خيرا ربي نمرا ربي نوفقه وان حق الله ربي نهدبسو توفيق إشارة ربي نهاكنو دعاء الله من دقتنا بارك الله فيكم غافي الراتيو ديبيني غافتان تقوى كيجدو dubartiin takka yoo ulfi irraa bahe jedha dhiigni eega waa irraa bahan kun eega waa irraa bahanii ji'a tokkotti haa ta'u ji'a lamatti haa ta'u ji'a saditti haa ta'u eega waa irraa bahanii dhiigni isirraa bahu kun dhiiga dayaa jedhameet damii nifaasii waan jedhamu afaan arabaatitti dhiiga dayaati jedhamee salaataa fi yoo soomni illee jiraate soomallee dhiifti moo lakki dhiigni kun damii fasaadaati kama akkanatti namarraa bahu yoo ruuhiin godhatin
wanni kun nifaasiin tahuu jennee laallaa jedha. Deebisaan kana ulamaani ka jedhan Sheekh Ibn Baaz illee rahmatullahi alayhi mas'alaa kana keessatti gaafatamanii wayita deebisan irra sahiihni ka fakkaatu yoo wanni isii irraa bahe sun uumaa namaa qabaate haa xiqqaatullee isiin deebsiftu sun mustashfaa tahitti deebsiftuu biraatu tahitti wanni irraa bahe sun lakki harkallee godhate suuraa miilaallee godhate suuraa fuulaallee godhate haa ta'u haa xiqqaatullee suuraa khilqaa ilma namaa godhatee yoo jedhe salaatallee hin salaattu yoo yeroon sooma tahillee hin soomtu abbaan warraallee ittiin dhiyaatu haga gaafa isiin irraa dhiqattuuti jechuudha. Akkuma waan bakka gahee deetteetitti ilaalama dhiiga nifaasiiti yoo uumaa namaa godhate. Yoo ammoo uumaa namaan godhatin yoo khilqaan nama isa keessatti mul'atin kutama foonii wahii yoo taate homa duudaa wahii yoo taate ka harkaa fi miilaa fi mataa fi kun ishaaraa uumaa namaan godhatin yoo ka ta'u taate kuni nifaasitti ilaalamu akkuma dhiiga madaa biraa irraa nama bahuuti ofirraa dhiitee tumanni salaattillee yoo soomallee tahe ni soomti abbaan warraallee waan irraa dhoowwamuuf hin qabu saniif jechaa jedhan. Duuba faasilli maallee waan addaan baasu uumaa namaa godhatuu fi uumaa namaa godhatuu dhabu osoo bultii ji'a afurii gadillee tahe jedhan Sheekh Ibn Baaz rahmatullahi alayhi osoo ji'a afurii gadillee tahe inni itti irraa bahe kun qaayidaa ji'a sadi booda osoo afurin guutin jidduu tanatti suuraa ni godhata jechuu ulamaan haasanni jedhanii kanaaf jecha osoo ji'a afurillee guutuu baate yoo uumaa namaa godhate hukmiin hukmima dhiiga nifaasiidhaati yoo uumaa namaan godhatin dhiiga nifaasiin jedhamu soomalleen dhooggu salaatalleen dhooggu jedhan baarakallahu fiikum deebisaan kana fakkaata yoo ruuhii godhatee jedhe ammoo silaa nama jechuudha gaafsan hukmii gaafiyyuun qabu eega ruuhiin itti afuufamte booda. Gaafataan biraa akki jedhu gaafii isaa keessatti dalagaa namoonni tokko tokko dalagan dalagaa karaa seeraatiin hin hayyamamne fakkeenyaaf waan akka torbaantiidha namni tokko yoo daldaalee hukmi shari'aatitti akkamtu laalamaa jedha. Deebisaan kana awwalan akka shari'aa islaamaatitti namni waan tokko bitee waan tokko gurguruu ka danda'u yoo ayni wanni bitan sun waan halaalaa taate ka haraamaa kan tahin bittaa gurgurri akka shari'aa islaamaatitti yoo ka guutamee jedhu taate bituulleen gurguruulleen imata akka shari'aa islaamaatitti yoo wanni sun waan haraamaa tahin jechuudha. Kaseerri karaa mootummaatiin wanni tokko dhoggaa tahuudha suni hukmii kophaadhaati waan akkaataa shari'aatiin walitti ilaalamu qabu akka seera mootummaatitti yoo dhoggaa ta'e fakkeenyaaf namtichi uffata tokko yoo ka daldaalu taate uffata daldaaluun hukmii shari'aatitti ni baqqaaree gaafiin qabu bitee gurguree waan akka jala barbaaddattu ni ta'a garuu seera mootummaatiin yoo ka dhowwamu taate sun akka seera mootummaatitti akka simmiine fakkeenyaaf wanni kotorbaandiidha kun yeroo garii rakkina irra nama buusuu fi lubbuu namaatu gara balleessuutii fi osoo danqaraa keessa deeman karaa malee deeman rakkoo irra nama geessu kanaaf jecha namni waan dalagatu tokko karama seeraatiin dalagatutu barbaachisaadha malee akka hukmii shari'aatitti waan tokko bitatuuf gurguratuun asliin hukmii shari'aadhaa keessatti wanni sun halaala taatee bittaa gurgurru shar'iidhaan yoo guutame ima baqqaa jenna. Gaafataan biraa akka jedhu gaafii isaa keessatti namni tokko buna dachiidhaan waliin buna dhaabamee firii kennu jechuudha. Dachimaa waliin waqfii godhee akka sadaqaa jaariyaa sadaqaa yaatoo naaf tahu jedhee waqfii godhee jedha. Ammaan tana itti gaafatamtoonni waan san tiisanii lajnaan masjidaa buna san dachima sanii waliin gurguruu barbaaddii obboleettii namticha waqfii godheetiin nurraa bitadhuu jedhaniin. Waan kana dhogguun isaa dandahamaa jetti obboleettiin teennoo itti gaafattu obboleessa kiyyatu waqfii godhe amma naan bitadhu naan jedhanii hin gurgurtan jedhee dhogguu dandaha ammoo ani yoo ka gurguran taate irraa bitatuu dandahaa jetti. Deebisaan kana waan waqfii tahe tokko akkaataa abbaan waqfii itti godhe irraa jijjiiruun hin tahu asliin akkana. Abbaan tokko waqfii khaasii yoo godhe masjida kanaaf wanni kun haa tahu yoo jedhe takkaa wanni kun bakka tanarraa waqfii tahee waan akkanaa naaf haa kennu jedhe yoo inni waqfii godhe waqfii tan akkuma abbaan itti waqfii godhe sanitti irratti dalaga warri irratti dalagullee garuu ulamaan irraa dubbatan
yoo akkaataan namtichi itti waqfii godhe san ree zamanni akkuma deemu wal dhaba zamanni jijjiiramee wanni sun bu'aan isaa xiqqaate takka bu'a maa kennuu dhabe akkaataan inni itti waqfii godhe san zamanni jijjiiramuudhaan wanni sun bu'aa kennuu dide waan bu'aa kennutti waan san jijjiiruu ni danda'a warri waan san dalagu sun warri itti gaafatamaa tahee itti gaafatama waan sanii fudhatee waan san tiisu sun yoo wanni kun akkanatti bu'aa abbaa kanaaf kennaan jiru akkanatti haa jijjiiramuu jedhee jijjiire ima danda'a jenna. Baarakallahu fiikum. Gaafa akkas tahe lajnaan masjidaa sun wanni kun bu'aa akkanatti kennaaf hin jiru abbaa waqfii godhe kanaaf akkanatu irra bu'aa qabaaf jedhanii yoo ka jijjiiraniif taate jijjiiruun ima tahaa jedhan ulamaan irraa dubbatan. Gaafataan biraatti jedhu gaafii isaa keessatti aareet warra kiyya xalaaqee si xalaaqe jechuu waatsaabiidhaan barreessee itti ergee jedha. Xalaaqni kun sahihaa moo sahihaa miti jechuu gaafata. Deebisaan kanaaf xalaaqa jechuun kun hedduu namni wayitaa gaafatu amma durallee yeroo hedduu dubbadde yoo jaartiin isa bira hin jiraatin bakka biraa yoo isiin jiraatte duuda duuba xalaaquun hin ta'a ittiin fakkaatu yoo isiidhaan wal dura dhaabatanii wal qaayisanii mataa wal gara galchanii si xalaaqa jechuu akkatti irratti darbe malee yoo duuda duuba xalaaqa jedhe xalaaqni hin tahuu akka waan jechuu tokkotu mataa keessa jira nama kana hedduu isaanii maran jennu hedduu isaanii waan akkasitti mataa keessa jira. Akkas jechuu miti yaa jamaa kenna xalaaqa jechuun kuni waan ati mallaktu tokko waan ati jaarsi dhiirsi ilmi dhiiraa mallaku tokko waan san ati bakkuma feetettu yoo dubbattee si hiike jettee hiikaan sun ni argama afaan keetirraa wanni sun yoo bahe ni argama katabdee ergitu waraqatti katabdee ergitu waasaabiidhaan ergitu waan ammaan tana duniyaan itti waliin ergitu kana hundaan ergitu xalaayni ima argamaa siin jenna xalaayni waasaabiidhaan katabuuf ati afaaniin eega jettee afaan keetii xalaaqa jechuun bahe xalaayniin argamaa waan sanii asii xalaayni tokko moo lama moo hin deeffadhu jechuu warra qabiyyaa san beeku waliin haasoytanii xalaayni argamu ni argama eega afaan keetii bahe. Baarakallahu fiik. Obboleettiin keenya takka akki jettu ani abbaa warraa kiyyaatti wajji wayita daawaa kana dhageenne inni illee waan dhagahe natti hima ani illee waan dhagahe itti hima akkanumatti waan dhageenne walitti himne akka gaarii waliin deemna garuu gaaf tokko Qur'aan irraa dhagahe jedhee dubartiin teessan ooyiruu teessan akkuma feetanitti itti dhufuu dandeettanii naan jedhee waan kana keessatti jennaan lakki ani kana gaafadhu malee sin dhugoomsu jedheeni lakki andaawaa irratti dhagahee naan jedhee namni abbaa warraatii fi haati warraa akka fedhanitti waliin jiraatanii dhaabatallee duraanillee duubaanillee bakkuma malee hin tahin malee yoo bakkuma rabbiin karaa godhe san taate ima tahanaan jedhe wanni kun akka shari'aa islaamaatitti akkam fakkaataa jetti garuu inna allaha laa yastahii min alhaqi rabbiin haqarraa qaanfatu haqa nama isa baasuu irra kanaaf jecha namni walumaa galee yoo jedhe dhiirsaa fi niitiin shari'aan haydii keessatti itti dhufuu haraam goote duuba bakka gadiin taa'anitti dhufuu liwaaxii waan jedhamu karaa gadiin taa'anitti dhufuu shari'aan haraam goote walaakin harama rabbiin karaa godhee dubartii teessanitti dhufaa jedhe sanatti yoo ka dhufu taate dhaabata tahuu fi teessuma tahuu fi akkaataan isaan itti waliin rafan shari'aan gaduma dhiifte kuni akki inni jedhe kuni sahiihumaa siin jenna. Baarakallahu fiik. Gaafataan biraatti jedhu ammas aniin kuni kafiila bira dalaguu yoo wal taane kafiila kanaan abbaan deemeetii bakka biraa bakkuma rabbi na anjesee waa dalagaddaa waasii kenna jedheenni yoo walii gallee inni ganna dhiisee isaa kenne waa isaa kennuun kuni maal jedhama akka shari'aa islaamaatti waa haraamaa jedha. Yoo walii galtanii homa beekamaa tokko irratti walii galtanii waan atillee jaalatee innillee jaalatee jedhu muqaabila gassidhiisu inniree gaafa duraa si daleessiifatuudhaaf si fide muqaabila isa bira dalaguu irraa gassidhiisu san waan ganaa naa kennite deemi bakka feete dalagadhu jedhee gassidhiisee waa kenniteef homaan qabuu jenna akka shari'aa islaamaatitti innilleen muqaabila si dhooguu ni danda'a. Muqaabila si dhooguu san gassidhiise
مقابل أخبر قدم سيسو سنرى قسديس سن وافرته قسديس وان اتوالجالتان خمان قبوس جنة بارك الله فيك قافتان براكي جلو أمس إماما في مؤذن مسجد تكو صلاة سولاف hagana naa kennitan malee jedhee shartii godhatu dandahamuun dandahuu jedha mablaga hagana yoo naa kennitan maleen salaachisu jedhee diduu dandahamuun dandahuu jedha deebisaan kana duraan dursee imaamummaa irratti fudhatuu fi salaachisuu irratti fudhatu jechuun kun mataa salaataatii fi mataa azaanaa san irratti fudhadhaa yoo ka jedhu taate hin tahu jedhan maaliree muqaabila waan saniif achitti hidhamuudha fakkeenyaaf ati hurriidha rabbiin salaatuudha dirqama sitti godhe malee masjida tokkotti hidhamuu dirqama sitti hin goone kanaaf jecha muqaabila achitti hidhamtee zuhrii achitti argamtee asraallee dirqama achitti argamtee magriibarlee achitti argamtee ishaa'illee fajriillee achitti argamuudha kana muqaabila masjida kanatti hidhamuu kanatti waan akkanaa naa kennaa yoo jedhe himata ولكن salaachi surratti naa kennaa yoo jedhe hin ta'u jedhan kanaaf jecha yoo ka akkas jedhu taate namni akkasii namni hajjii namarraa hajju namni masjida salaachisu takkaahu imaama ka tahu imaama taraawihaa ka tahu kun martinuu kanuma jala seena jedhan ati muqaabila waan sanatti irtibaaxa tahuutitti fudhatta malee muqaabila ibaadaa saniititti duniyaa fudhatuun hin tahu muqaabila ibaadaatitti fudhatuun hin tahu jechuudha gaafataan biraa akki jedhu intala takka kadhadhee nikaa hidhadhee garuu warri isaanii jirti zakaa fixxirii irraa kennuun dandahamaa jedha oolaan zakaa fixxirii abbammaan ofirraa kennuudha ammoo yoo irraa kennitellee jaartii teetii ni matahaa jechuun nikaa irraa qabda sibirallee ga'uu haa baattu yoo isiin ofirraa kennite santu caalaadha zakaata fixxirii namuu ofirraa kennutu irra caalaadha namni namarraa kennu irra garuu namni namarraa kennullee ni matahaa ati ka jaarsaa ammoo irraa kennuu dhima dandeettaa jechuudha nikaa kee qabdi gaafataan biraa akki jedhu niitii tiyya falfalatu itti godhamee jedha rabbi haa aafiyuufi nama sheekaa bira geessii nama sheekaa kakkanatti wal'aanutu jira jedhani ka akkam bira geessutu tahaa jedha deebisaan kana namni sheekaa bira geessi kasiin jedhan kun nama falfala dalagu yoo taate abbaa fedhe yoo taate bira geessuun hin ta'u falfalaan hiikuun haraama shari'aa islaamaa keessatti hin ta'u namni kun yoo ruqaa shar'iyyaa ka godhu taate quraanuma itti qara'ee takka aduu yama mukaa itti godhee akkanatti wal'aan yoo tahe itti dhayxee akkaataa isaa hubattee akkaataa inni itti wal'aanu nama isa beeku irraa hubattee homaa waan mukhalafaata shari'aadhaan qabu falfala ittiin godhu falfalaan hin wal'aanu jechaa yoo beeyte quraanuma itti qara'uu fi takka aduu mukaa ka dhiqattu ka dhuuydu ka dibattu kana kennee fi ka kana wal'aanu yoo taate wal'aanatuun homaan qabu rabbiin dhibee buuse hunda dawaa buusee fi jiraa jecha gaafataan biraa akki jedhu nyaata tokko yoo masdara isaan beekin bakkeen irraa dhufuun beekin nyaatuun akkamii jedha waan foonii kana fa'a biyya adda addaa irraa foon dhiyaatu yoo jaamiyaa keessatti haa ta'u bakka biraatti haa ta'u yoo kanamaaf dhiyaatu taate nyaatuun akkamii jedha yoo biyyatti keessa jiraattu gaafataan kun keessa jiru biyya islaamaa biyyuma hukmiin islaamaa deemu yoo taate kana keessatti wanni gaafataniif hin jirtu biyya islaamaa keessatti nyaanni kun sarara dhufee nyaanni kun halaala moo halaalaa miti jechuu maxaama nama islaamaa tokko seenee takka nyaata namni islaamaa tokko sii dhiyeesse nyaanni kun eessaa dhufee jechuu gaafii wanni barbaachisuuf hin jiru biyya islaamaa keessatti garuu biyya akka biyya teenyaatti kiristaanaaf kun illee waliin jiraatu biyyoota akka biyyoota gariitti ka islaamni harka gabaabaan qofti keessa jiru wanni jiru hundi ka kiristaanaa ka akkasiisan keessatti nyaanni islaamaa kami nyaanni kiristaanaa kami jechuu addaan beekuun barbaachisaadha garuu waan nyaata kaafiraati jechuu yaqiinan beekiniin waan gaalibni dhanni keessanii nyaanni bakka sanatti dhufu nyaata islaamaan taane jechuun beekiniin nyaatuun himataa jecha nyaatuun himataa garuu yoo yaqiina ka islaamaatiin jechuu beekan irraa fagaatu barbaachisa ihtiyaaxa barbaachisa jechuu baarakallahu fiikum gaafataan biraa akki jedhu amata sadiif ji'a lama aniin kun salaata kan akka warra beekutti salaata
hagam akka qajeelchee fi hagam akka hin qajeelchin illee addaan hin beeku garuu ammaan tana wayita shari'aa dhagahee jedhu salaanni kiyya kun sirrii natti hin fakkaatu maal godhutu narra jira jedha waan keessatti shakkite san haga yaqiina keessaa beeytu yaqiina irratti jaaratee salaata hundaa lama lama salaatuu qabda akka salaata guyyaadhaan walitti dhaabdee akka inni jedhutti guyyaadhaan walitti dhaabee salaata hedduu kana qadaa baasee lakkaa'ee salaatamu akkamitti salaata jedha irra oolaa namni salaata yeroo hedduudhaaf dhiisee takkaahuu salaata san keessatti shakkii godhatee shakkiin kun waswaasa kan tahin yaqiinumaan salaata kana balleessi an sirriitti salaannechoo beeyte amata haganaa kana amata sadihii kana wayta subii salaattillee subii lama salaati tokko ammaa yoo salaatte tokko ka qadaa san salaati yoo zuhrii salaattillee tokko ka qadaa san walumaan salaati gaafa sana sadihii akkanatti ofirraa fixuu hima dandeettaa xariiqaa sahalaadhaan jechuu karaa laafatti akkanatti ofirraa fixuu hima dandeettaa janna baarakallahu fiik taane tawba gara rabbiititti deebii tawba gara rabbii keetiitti gaafataan biraatti yeroo boleetiin teenata akka jettu shiishaa dhuguun haraamaa jechuu hin beeka dhagahee zayitii shiishatti godhan kana yoo mataa dibatan hoo maal qabaa jetti zayitii shiishaadhatti godhan kana yoo kan mataa dibatan taate haraamummaa qabaa jedha laa haraamummaan qabu zayitiin mataa isiititti gaafa tarkiibni waan sanii walitti tarkiiba godhame haramummaan sun dhufa malee ammaan tana zayitiin akka kophaa isiititti homaan qabdu jechuu baarakallahu fi gaafatun biraa akki jettu mana kafiilaati baduun hin tahu jecha amma dura dhagahee jiraa jetti haa tahu eega aqdii fixan yoo badan hoo maal qabaa jetti aqdii eega fixanillee maal gaa badiinsatti maaltu nama geesse gaafa aqdii fixan yoo aqdii isa waliin kan haaromsine taate nama san deebisuudhaa fi galchuudhaaf gaafatamatu isarra jira nama fudhate san akka kontiraataatitti nama fudhate san akkaataa itti jiha walii galanii fudhataniin qaba namtichi kun kanaaf jecha takka isuma walii galanii gaafa aqdiin dhume naqlii kafaalaa isarraa fudhatu siifillee tika keetiifillee uf dura akka rakkanneefillee naqli kafaalaa irraa fudhatudha gaafa aqdii san fixxee isaan yoo walii galtee qabaatte yoo kabaddu taate ammallee iqaamantee baddu maati nama rakkinna biraa keessa bu'u kanaafuu xariiquma sahiha deemutu bareeda karama sahiha deemi gaafa aqdiin dhumellee imma galii yoo mahrama shar'ii bira hin jiraatin galuun dirqama sitti tahaa'u yoo ka duraan mahrama shar'ii malee as jiraatu ta'e akkuma san obboleettiin teenata akka jettu anammaan tana gara biyyaa deemuudha barbaada deebi'uun barbaadu jetti garuu warri khuruuj cawdaadha naa muranii akka ani dhaqee biyya gaaree deebi'utti naa muranii anammoon deebi'u jechuu kanan itti himne deebi'uu itti himuu dhabuun kiyya kuni maasiyaa wayinnatti qabaa jettee lakkee homaa sirra hin jiranii siin jennate deebi'ullee baattu ammaan tana biyya dhayxee yookaan achiin haftullee taati jarri kama biraa fudhata waan saniif homaa sirra hin jiran baarakallahu fiik obboleettiin teenata biraa akka jettu ammas abbaan kiyya bid'aa dalagaa jetti mawlidallee hin dhaqaa waan biraallee waan adda addaa hin dalagaa ammaan tana hajjii dhufuullee heda asumaan ammas nikaha namaa na godhuu heda namni bid'aa dalagu kun nikaha nama hidhuu hin danda'u jechuudha gahe abbaan kiyya kun nikaha na hidhuu ni danda'a jetti kan amma dura bal'inaan irra haasee natti fakkaata amma numaa ka biraa dhume abbamallee wilaayaa abbaallee kuffisanii akkuma fedhanitti namummaan fedhan kammaan fedhe nikaha hidhuudha wanni barbaadamaa jiru duraan dursee warri waan akkanaa kana facaaftan lakkisaa rabbii keessan sodaadha isiniin jenna lammata waan kana keessatti dubbiin khuraafaata jechuu miti waan biraattu jala jira waan kana namni maasiyaa dalage takka akka jamaa takfiiraa sanatti qajeelanii namni maasiyaa dalage namni mattaaqa baafate kaafira jechuudha yoo akkas hin tahin nama islaama jedhu tokko nama an islaama jedhu tokko abbaan kee kuni kaafira jettaani ati obboleettiin gaafattu sun abbaan kee kuni kaafira abbaan kee kuni kaafira jechuu yoo kan yaadiin taate
تكامو علماء إسبيكو بدآن إن دلقتون إسا كفرسيفتي ورّي إسبيكو علماء إسلاما كإسبيكو أباك كان أبانك يكون لك كافرة وأن دلق يكون كفري لكن في إسلام مرة سبب تجتشو يو أين إسا كيستي علماء إسلاما كاتبيت علماء إسلاما نمني إسبيكو كسبيكو يوم مرتسي لقادا كافرة جتان ناسا وانت نلتي ilmu mana ba'un fiitiin kaafira alatti wilaayaan irraan qabu abbaan fedhe nikaana haa hidhuu jechuun kuni waan namni tokkollee siin jedhuu miti tokkoffaa waan akkanaa kana eeggatu barbaachisa lammata waan akkanaa kana keessatti fikraan akkanaa ka deemu karaa warra jamaa taksiiraatiin warra nama islaama mara kafarsiisu nikeen isaan hidhan hin tahu wanni isaan gor'aan hin tahu isaan duubaan salaatuun hin tahu warri jedhu kan amma dura bal'inaan irraa dubbadhee jira shariita sarraa ja'a baarakallahu fiikum أما أبانك إيجانا مسلمات إيجانا محجوف ده متهي نكاسيرو مدندا قافين برا أنين كوني بكا فردو خرسيسان كيسا دلقا جدا بكا فردو خرسيسان كيسا دلقا جدا قروا إذا تكتك أجر راواني فاندو سيمبو فتوخان الراواني توكو توكو ننتفاجأت एक मसला निसा ofirratti garra wanni akkana kuni maal qaba jedha fardi kun waan nyaatamu irraahi roobsi waan nyaatamu xaahiraa jedhamu lamaani ati ofirraa qulqulleeffattee salaatu barbaachisama yoo kasirratti argamtu taate waan akkasitti faca'ee fi kana afurmatu irraa godhama baarakallahu fiik gaafataan biraa akka jedhu namni imala deemu tokko salaata gabaabsuu fi sooma furuu eessarraa jalqabaa jedha namni imala deemu tokko ganda silaa deebisaan kana ganda keessa jiru san ganda ofii keessa taa'u san keessa yoo bahe karatti bahe jechuudha ganda fakkeenyaaf ganda makkaa yoo taate makkarraa bahe wayita jedhamu makkarraa yoo bahe yoo ganduma fedhe keessa jiraatu ganda ofii jiru san irraa bahe karaa seene achirraa salaata gabaabsuu fi sooma furuulleen isumaaf tahaa jedha akkuma san gaafii isaa sanii wal qabsiisuudhaan yoo warri isaa waliin jiraate sooma furuun isaaf ni taha jenne warra kana hoo waliin rafuun tahamuun tahuu jedha isiilleen isuma waliin musaafirummaa san deemaa ka jirtu yoo taate sunilleen ima tahaa musaafirummaa yoo waliin jiraatanii jechuudha garuu yoo walif fayyadanna jechuudhaaf kasaniif jecha safara ba'an taate hin ta'u yoo soomuma kana hin dheessina takkaa nuti amma wal fuune ammaan tana walitti qananiinaa jechuudhaaf yoo kasaba saniif deeman taate hin tahu yoo nama nagaha safaruma nagaha waliin bahe taate soomallee furuun salaatallee gabaabsuun haga imalarra jiran warra ofiillee waliin rafuun ima tahaa jenna gaafataan biraatti jedhu أحب الأعمال إلى الله أدومها حديث جدوكانا الرجال تمان دلقا قرب بيتي تنمني يروهن دائرة تريد دلقهاتك قاتل لك جدوكانا نمني تكفكين نبيو صلاة مدوها صلاة إسارة دوام في حديث أنا كيساني سيناجد كيساني سيناجد إبادة متاتي هاتاتو إبادة تكين دلقا جديو قبت إبادة واجبة صلاة الكام إبادة متكا دلقو إسيتي بيسو إسيل لدن دامتكا dalagee yoo dalagaa san achumaan irratti dawaam tahe jaalatamtuudha dalagaan sun salaata tahitti sooma tahitti sadaqaa tahitti homa taate haa taatu baarakallahu fiik gaafataan tokko akki jedhu aniin kun biyyarra eega bahee turee jira warri kiyyaati mana niitiin tiyya biyya jirti ani waan adda addaatiif gara biyya sanitti deebi'uun naaf hin aanjoyne haadha manaa tiyyaata biyya jirtu saniin abboo yoo nama gaarii argatte ani kunoo gara biyyaa deebi'aan jiru heerumi yoo jedheen tahaa jedha ta biraa fuudhuudhaaf kurfaa'ee fakkaatee obboleessi kenna kuni garuu obboleessa kenna kanaan akka jennuun yoo ati gara biyyaa sanitti galuu ka dadhabdu taate isii hoo gara kee kanatti as dhufu wanni dhoogu jira
isii gara keetitti as dhufuu kana wanni dhoggone jiramoo hin jiru yoo akkas ta'u taate maaliif isiidhaan haadha mana keetiitiin anumaa galuu dadhabee heerumi jechuun barbaadame kootu si fudhadhaa jechuutu jira biyya feetee yoo jiraatte har'a biyya feetetti warra keessii dhufuu danda'a biyya kee ati jiraattutti si waliin jiraatuu danda'a wanni dhoowwun jirtu kanaaf jecha warra keetiin lakki yoo nama gaarii argatte heerumii jechuun kun maslahama ani tabiraa laalladhaatillee tabiraa laalladha jechuu fakkaatti addaan bayaa isiniin hin jennu ati warra keessan itti galuu hin danda'in gara of biratti as fudhadhu sin jenna baarakallahu fiik. Obboleettiin teenataa gaafii ishee keessatti akki jettu ani nama tokko jaaladhee jetti nama tokko jaaladhee abbaa kiyyaan nikaa na hidhaa jedheeni abbaan kiyya sun gurbaan san waan hin feeneef nikaa na hidhuu didanii eegasanii nama tokko mana kireeffannee ka bira gallu nama tokko ka mana kireeffannee bira galluun abbaan kiyya si wakkalee jira nikaa na hidhii jedheeni nikaa na hidhee kama abbaan hin wakkaliin abbaan didee jennaan abboo atummaan nikaa na hidhii nama mana isaa galan mana irraa kireeffatanii galaniin nikaa na hidhi jetteeni akkanatti nikeenni nu hidhamee waliin jiraanne ijoolleellee waliin ilmaanillee waliin arganne ilmaanillee qabna abbaan kiyyallee dubbii san akkanatti bar namuma bira galan santu nikaa hidhachuu dhageenyaan aareetuma cal'ise homaan jenne amma maal dalaguu qabna jedhan kana awwalan namni islaama tahe tokko rabbii ufii sodaatuu qaba intalti islaamaallee rabbii ufii sodaatuu qabdi ilmi islaamaallee rabbii ufii sodaatuu qaba ati har'a nama tokko nama abbeen wakkaliin nama waa takka sirraa hin qabne isatu nikaaha na hidhe jettee gurbaa tokkotti heerumuun gurbaan sunillee nama kanatu nikaaha na hidhe jedhe abbama fedhe kara deemama namu biraa namu abbaa fedhe tokko isatu nikaaha na hidhe halaal naa taate jedhee waliin jiraate jaarsa dhiirsa niiti ilma walitti arganne jechuun kuni waan mataa ilma islaamaa seenuu miti waan wallaalaan illee dalagamee miti kuni waan shari'aan taphatamatti jiru kuni ammaan tana keessatti waan beekamaa tahee kuni waan aadii tokko taheetuma akkanatti dalagamaa jira lakkisaa rabbii keessan sodaadha qananiin irra walitti qananiitanii fi jaalalti irra wal jaalanni isin jettanii fi ilma walitti arganneen tuni boruma haqqisuu deemtan qananii duniyaa tana rasuuli sallallahu alaihi wasallam ka jedhan irra qanani'aa warra duniyaa kana fidanii marraa takka qofa ibidda keessa achi kaayanii wayita fuudhan irra qanani'aa warra duniyaa mushka jaartii takkitti hin qanani'ee miti irra qanani'aa duniyaa tana keessatti eenyutu irra qanani'e jedhanii laalamee irra qanani'aa san ibidda keessa marra matakka achi kaayanii as fuudhutu yoo achi as fuudhanii har'a eeyita khayran qattu takkumaa qananii wahii gartee wayita jedhaniin takkumaa qananiin garre jedha isa wallaalchisee ibidde marra takka keessa kaayanii as fuudhan kun ganaa ammoo achituu darbamuu deema warri akkanatti zinaadhaan walitti galee zinaa shakkii hin qabne kun amma zinaa shakkii hin qabne kama haga abbatu nikaaha na hidhe maarii tahe jedhanii sanillee ka shakkii hin qabne namummaan nikaaha hidhe wahiitu hin jiru abbaan hin dide abbaan jiru ka isin walitti dhuftaniin namni mana kireeffannee bira galluun nikaaha na hidhe jechuun kun taqa namni taphatu malee kun nikaahni wahiitu isin jidduu hin jiru akka kanaan ilmaa walirraa horre jechuun kun waan nama saalfachiisu gara qaaliitti deema akkanatti kijibnee gaafa duraallee kijibaan akkanatti wal fuune amma mee hoo maal taanaa jedhaati akkuma amma jettan kana itti hima qaaliin akkaataa itti addaan baatan isiniif haa godhu gaafataan biraa akki jedhu kufeet jilbi nama daa'ee jedha mana yaalaa dhaqee waa itti nama maxxansanii wayitachi as deebi'u ani nama dardaraati kursirra taa'ee salaatu jechuu saalfadhee namuma waliin sujuuda bu'ee salaate garuu sababa sujuudaaf daqxi jilbarratti wayita sujuuda godhuu kanaan dhiigni xiqqoo daqxii kanarraa huccuu ani salaatuun surree xiyyeetti bahee salaanni kiyya kun badeemuu hin bannee jedha waan xiqqoo yoo taate salaanni kee hin baduu siin jenna baarakallahu fiik dhiiga xiqqaa agarsiisaniif jecha ka rakkoodhaan waliin sirraa bahisaniif jecha homaan qabu kuni waan rakkoo keessatti
salaateeni omaan qabu salaanni keessa hiikuma baarakallahu fiik fuulduraaf ammoo yookaan dhiini sirraan dhaabanne taate hagan dhiini sirraa dhaabatutti takkaan salaatini takkaa huccuu jijjiiradhuu siin jenna baarakallahu fiik. Gaafataan biraa akki jedhu bissaa dadhabe jedha adurree jechuudha. Adurree dadhabe akkatti lukkuuna jalaa nyaatti. Dhayinaan jedhanii gaa tokkotti gadhiisee dhahee silaan ari'umaa fi haa ta'u dhahiinsi kiyya sun bakka hamarra oolee ni duutee jedha. Amma eegisiin duute namni gariin waa sadaqadhu naan jedha namni gariin tawbamatu gaanaan jedha maal dalaguu qabaa jedha. Awwalan namni tokko waan dalagu kana dura waan kana itti ilaalee itti yaadee dalaguu barbaachisa. Ati lukkoota ta'e jalaa qabatu illee ma dandeetta. Isa san suutaan ofirraa ari'uu illee ma dandeetta. Akkanumatti waajjeesuun kun hin tahu marattu. Amma egaa argamtee tawbaa gara rabbii keetti deebi'i. Rabbiin tawbaa sirratti haa deebi'u. Tawbaa qulqulluu gara rabbii keetti deebi'i. Siin jenna tawbamatu sirra jira. Yoo tawbama san gajjabeessuudhaaf sadaqattee illee himata sadaqaa itti da'ulleen hasanaan sayyaa ima deemsifti. Sayyaa dalagde sanaaf egaa akkuma ati jette daangaa malee rifadhee waan saniif akkuma ati jette sadaqaallee yoo sadaqatte himata haa dirqama jechuu osoo hin ta'in. Obboleettiin teenya takka keessattuu gaafii isii keessatti ramadaana dabre keessa dahee haga ammaatu taabaanuma jettii deemsa sanirraa na dhukkuba taabaana akkasii waliin hin hoosisa. Ramadaana san keessa sooma fuudhetu jira. Ramadaana keessa deesan keessa sooma sana osoo qadaa ofirraa hin baasin osoo hin dandahin kun amma ramadaanni lammataanatti dhufe akkam tahuu qabaa jetti. Akka ati himtu kanatti deebisaan kee akka ati himtu kana yoo taabaanummaan dhibeen akka gaafsanii irraa sitti jiraate sanii waliin ka daa'ima hoosiftu taate sooma kana kan dandeenye yoo taate ammas sooma ramadaanaa yoo dandeette ramadaana kana ni soomta yoo hin dandahin isallee gaafa dadhabde ofumarraa furtaa gaafa dandeette ni soomta maraa walitti qabdee ka sooma dabreellee sooma kana keessallee yoo ka furtu taate dadhabdee walumatti qabdee gaafa rabbi si'aatee gaafa dhibee kan rabbi sirraa fuudhe soomtaa jechuun namni dhibame wayituma fayye sooma san sooma namni imala deeme wayita imalarraa bahe soomaa jechuun baarakallahu fiik rabbi si haa aafiyuu siin jenna. Gaafataan biraa akki jedhu warra kiyyaan wallollee addaan baane jedha xalaaquu maleedha gaafa dura addaan baanu wallolleetuma deemtee warra isaaniititti sokkitee warra isaaniititti galtee garuu egaa sokkitee addaan deemne booda yeroon ture usraan lamaan warri gara isaatiif gara isiillee wal lolanii qaadii wal geessanii nikaaha irraa buusanii jedha. Usraan lamaan wal lolanii wal lollee nuti addaan bahuu kanarra usraan gara gurbaatii fi gara warra intalaa kun qaadii geessanii intala sana nikaaha irraa buusan jedha. Ammaan tanaa warri gara gurbaa amma dhiirsa isiidhaa kuni gaabbanii intala tana deeffatuu barbaadanii deeffatuun kun akkamitti danda'amaa jedha. Qaadiin hiikee jira jecha qaadiin hiikee jira. Hukumiin nama qaadiin hiikee jiru fasqii jedhama. Eega qaadiin fasqii godhe nikaaha haarawaa maharii haarawaa kennite deeffatuu hima dandeetta. Nikaaha haarawaa fi maharii haarawaan deeffatuu hima dandeetta siin jenna baarakallahu fiik. Akkana fakkaatti. Gaafiin har'aaf dhiyaatelleen akkana fakkaata. Gaafiin kun akkuma beektan gaafii 7 tahee walirratti heddummaatee dhufe. Waan asirratti haasofne kana yoo marti isaatu sawaaba taate rabbuma tokkocharraahi yoo dogoggora taate narraahi rabbii kiyya araarama barbaada. Haga gaafii biraatii walitti deemnu nagaa rabbii keessa jiraadhaa isiniin jedha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.